nanja nunjed nanja jo taum biya kumalayat bichipti gana wo mati inje nu kabnu malet galata abde yumkin bitte mata wallo ati ana karma to kota mata wallo afanuma gadibate tarabtu tu kabda je tu mayad nu arabtu jirta bardu nu arabtu jagati afarto tente barbachita tanan ukenu rakafte yo di deliki gashina jarata najje jirta tidagayeeti tijiraan tagalee keetiti galatuumi garuu waan nurraa dhabde rakkinni ati kanatti gama sana loogdee kanatti nu loltuuf maali barbaachisan? Okay, galatuumi gaafii bareeda na gaafatte Umar keenya. Dhagamu. Asirratti ni dhagama waan tokko si dubbachuu barbaada gaafii bareedaadha. Ani yoon hawaasa walloo arrabsee jiraadde yoon hawaasa walloo xiqqeessee jiraadde yoon hawaasa walloo cabsee jiraadde hawaasa wallootii gadi malee hawaasa wallootii oliitiin. Hawaasa arsiitii gadi malee hawaasa arsiitii olii miti. Hawaasa argeetii gadi malee achi olii miti. Akkasitti hubaddaa. Hawaasni hundi mataa kiyya gubbarra jira. Mee Umar isma dhugaati ilma Islaamaati ilma Muslimaati. Quraana Rabbii qabattee viidiyoo banattee maammeen guyyaa tokko walloo arrabsee jettee ni kakattaa. Ammaan tanaan adabamee akka aadaa Oromootti akka hiree ittiin bulmaata gadaa keenyatti adabamee qixaaxamee hawaasa kan walloo waan tanaan. Yookaan sagalee jirtu yookaan ragaa jiru ragaa qabatamaa kan waraabee qabdu. Fakkeenyaaf gastiin hin dhaqa gasti ijoollee arsii hedduun dhaqee dhugaadha. Maammee isaa walloo arrabsa. Ani kaameraa qopheeffatee deema. Maammee arrabsaa jirta. Walloo aktaa gootee hin arrabsine malee uummanni biyyattii uummata lakkii beekuu miti. Uummata kana karaa facabsuudha. Jettee haasottee jirta uummata walloo aktaa gootee walloo guutuu jettee waan arrabseen qabdu anillee sagalee akkasiin qabu garuu sigara taa'anii dhaggeeffadhee nu arrabtu walloo aktaa gootee arrabtuudhaan malee mana haa ta'e sirriitti nu arrabtu sirriitti dhukee nurraa kaafte tiisaa malee teessuu barbaachisaa jiranii koffalta beeda jubbaa teessee ililliin tii darbatamnaam namni si malee hin jiru kalasa uummata walloo kana yookiin biyyattii waan akka ilillii fakkaatu ta'uun beekumanii. Umar keenya bareeda. Umar keenya bareeda. Sagalee qabdu. Amma inan ganan dubbisa saamee koo imuuti raddeebi. Umar raggeeffadhu. Akkis taanaan amma walloo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي فما فيديون أما درا وانت جيسن وصون هنت أمورين نمنو هنا رتب البليه سنيفين شوفي به بيتا أسمانو وانكم فيديون خريفون الرتي أرقمي جلك أبا أمامتي تقريبا وصون بوستي تكلين أرقين الرتي أرقمي أمامي تريجرا يرو درا فيديون سن الرتي أرقمي نمان الرتي أرقي أكنا ركو كانت مودتي جراتي تقبلتي تنيا كانت تمجراني غافت دون أنجان لا غافت شو دامي تجلك أبرتي wanni tahe kun maal akka tahe addanuu baasadha eenyutu maaliif tumamte abbaa fedhe isaa ta'u waan fedhe isaa balleeysitu justify godhuu hin danda'amu akkuma fedhetu tumicha san jecha abbaan akkasitti tume san maaliif akka tume justify godhuu hin danda'u jechuun baqa kana dalaydeefiin akkanatti tume jechuu hin danda'u osoo isii waan fedhe illee balleessite biyyattiin biyya seeraan bultu waan taateef jecha saniifin gaafadhe akka tasaa ta'ee yeroo sanitti immoo information gahaan arganne isinillee ol bahee illee isinillee gaafadhe isinirraa illee deebisaa gahaan arganne san booda immoo ammaan tana obboleessi kiyya tokko dawwaleen na baase eega bilbilee na baase boodan bahee deebi'e amma hoggan bahee deebi'u obboleessi keenya keessaanillee miseejii wahii naa ergeetitii akkana muciyyoon tun waa hattee tumamtee naan jee akkana waa hatteetiti sheeka wahii jalaa waa hatteetiti tumamtee amantii biraatillee hordoftii naan jee bareeda tumamu isii kanaree ammaan tan nin deeggaraa yaadana jijjiirsaa laata wanni kun laa yaadana jijjiirsu yaadna kiyya akkuma reefu san ittan jira wanni namtichi nama durattichi baasee tumee godhe san dogongora guddaadha kun hattee qabamte hatuu miti 50 haa hattu mobaayila sheekha mobaayila caalima feetee haa hattu tumamuun irran turre wanni irra ture maali qabanii isii tana seeratti dhiheessanii seera isii gaafatu jira seeraan irraa fuudhuudha waan san jecha wanni ka gartee
bulchiinsa ganda keessaatitti qaamni mootummaadhaa tokko kan nageenya hawaasaa eegi jedhamee ergame tokko nama reebee uleedhaan tumee akkuma bakka kaanitti tumuu baratti tanas gartee waa fuute jee tumee arra namni hijaaba kanaan viidiyoon kun poostu godhamee argee boru kan biraatiifis karaa banuu ta'a jecha. Saa abbaan maaliin darbate ollaan maaliin darbate jaansi saa abbaan dikeen darbate ollaan dhagaan darbataa jaan. Arra gaafa namni muslimaa intala hijaaba baasi ja'amtee tumamtu kana laalaa callise borummoo hijaabuma dhugaa baasi ja'anii tumsiisutu dhufa jecha. Isin galee kanaaf kummistee guddaadha abbaan fedhe isaa hojjetu abbaan hojjete san seeraan gaafatamuudha qaba. Mobaayila sheekaa isiirraa fuudhu duba tumteerraa fuuta mobaayila sheekaati. Mobaayila sheekaa tumteetirraa fuuta. Mobaayila sheekaa fuutee miti fuutee seeratti dhiyeessa seerri fuudhee waan gaafatu gaafate jecha. Kanaaf jeequmsa biraa keessa nun naqina. Warri viidiyoolee akkanaa kana poosti gootan asumaanuu dhaamsa biraan dabarfachuu barbaadan. Warri viidiyoolee akkanaa kana poosti gootan wanni kun amma eega mudate ji'a afurii jaan. Obboleessa keenya saacattu waan kana dubbataa ture. Ji'a afur eega mudate wanni kun. Ji'a afur guutuu lafatti dhiiftanii arraan tan ol baaftan maaliif ol baaftan laata maali sababaan isin ol baaftaniif sagantaa maalii kana duuba jira ummataa fi qaama nageenyaa walitti buusus ta'uu ni mala yaanni keessan walaakin ammoo gaafa gartee dogongorri kanaa kana dhufe ummanni muslimaa ummata dogongora nama waa fuudhee irratti illee raawwatame baga raawwatame jedhu miti jecha dogongora raawwatee miti dogongora raawwate kana ammoo seeraan gaafatamuudha qaba jecha wanni inni ilmoo namaa tumuuf hin jiru jecha. Sanuu keessaafu uffata kabajamaa kana uffattee intala deemaa jirtu isiin hin kabajamin uffanni sun kabajamuudha qaba jecha. Akkasin nama duratti viidiyoon irraa waraabamaa cafaqanii akkasii gallakkisu dogongora guddaa. Kana wanni jennu viidiyoolee akkanaa warri gallakkiftan wanni akka nasiihatti isinii dhaamu. Viidiyoolee akkanaa osoo ibsa irratti hin barreessin waan akkanaa jettanii osoo irratti hin barreessin gadi hin dhiisina. Isinii galee maaliif yennaan namni sannii biraa hedduu keesseena waan taateef an akka mataa kiyyetti an informeeshinoota hedduun na bira gahaan hatta komantiilee poostii nan poostu godhe irratti komantii gubbatti rakkoon akkanaa yeroo hedduu nu mudataa naannolee garagaraati irratti amma kun viidiyoo waraabamee ol bahe malee yeroo hedduu nu mudataa nama biraatii miti matuma keenyaaf mataa kiyyaaf makiinaan an keessa jiru irratti rakkoon akkanaa mudatee ture makiinaan an keessa jiru namni dhufee nu keessa nama wahii ilaalee gabbuusee tumee maal je'ee dubbachuu hin dandeessu yeroo san keessatti yoo dubbatte atis wajjin seenta ni jira wanni kanaa kun ammoo namni sun osoo seerallee cabse shufeera faadha kan tumamu kun shufeerri kun osoo tirfii fe'achuu nama 50,000 tirfii fe'ate tumuudhaa miti seerri isaa kan fuudhee nama kana gartee kasasee takka ammoo gartee seera dura isa dhaabee seeraan itti murteessuudha jecha akkasi beekamuudha qaba seerri ati uleedhaan na kabachiiftu hin jiru. Sigalee akkasitti beekuudha qaba qaamni seera kana kabachiisu akkasitti ilaalamu takkaffaa kana kan sanirraa hafe immoo viidiyoolee takka yeroo gallakkiftan amma fakkeenyaaf viidiyoolee akka baabaa Sheekh Amiin Ibroo faa viidiyoo baabaa Sheekh Amiin Ibroo yeroo poostu godhan ijoolleen gariin viidiyoo muraniitiiti footoo namaa irra kaayanii gallakkisan viidiyoon waan takka waan birarra dubbadhee muranii footoo nama wahii irra kaayanii gallakkisan wanni akkanaatis dogongora sirreessaa waan kana sirreessa akka mataa keessan idnii isiniin godhu dhiyoo tana viidiyoo dheeraa wahiin dubbadhee ture viidiyoon an dubbadhe sanirraa jecha muraasa tokko muraniititi footoo namaatii wajjin walitti hidhanii maxxansanii sababa viidiyoon san maxxanfametti namni wahii biyyarraa viidiyoo san laalee namni wahii biyyarraa viidiyoo san daawwatee natti bilbilee jecha aboo rabbi sodaadhu ustaada maal taate ati maalii fi abalu jahannama seena jettaan jahannama seenam tokkoon illee hin jenne sanuu muraniitii irra maxxansan footoo jahannama seenam tokkoon illee hin jenneen hanga abalu jahannam seene mu'azzi'ee jira jedhanii walirra maxxansanii tiktok irra kaayatanii jecha kanaan malees viiwii ni arkattanii viidiyoo namni dubbatu suuraa gariitii wajji waliin maxxansitanii ol baastanii tiktok fi facebook irra maxxansuu dhaaba kan kanarraa hafe immoo waan kana irran deebi'aa qaamni waan kana hojjete kabajaa hijaaban eyne kabajaa intala dhalaadhan eyne seeran kabachiifne seeran gaafatamuudha qaba jecha dogongora wanti inni hojjete kun silkii abbaa feeteeti isaa fuutu seeran gaafatamuudha qaba wanni akkasitti mun jiru jecha ni balleessi ta'ee seeratti dhiyaatee seeran gaafatamti kana wanni jiru خنوما جنة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إيه ورّي قرتي أنت اللي سنهتو لقيت نعم هتو هاتاتو ها هتو أزوما هتي جرتوتو نمني هتي سيرتي دي هي فما ملي تمامو هنك أبو سنيقلي سيرتي دي هي فما ملي تمامو هنك أبو مستيكا هندو هنغورو قد سيرا خبتشي سمالي هنتو من نما سنيقلي خانا ونجرو يتشا